guyyaati isuma darbu yeroon guyyaan ittiin darbinedha. Namatu lafa waaqayyo itti barbaadu ittiin argamne malee namatu lafa iddoo waaqayyo isaan gaa ittiin jirre malee waaqayyo yeroo hundumaa jira. Maqaan isaa eebbifamaa haa ta'u. Egaa sagalee waaqayyo iddoo tokko dubbisee walii wajjin gara maxaafa qulqulluutti darbina. Sagalee waaqayyo akkas jedha. Ergamoota boqonnaa 3 lakkoofsi 1 akkas jedha. Gaaf tokko Phexrosii fi Yohaannis yeroo kadhataa waaree booddee innis sa'aatii 9tti gara mana qulqullummaatti ol ni adeemuu turanii jedha. Kunoo namni dhaloota isaatiin jalqabee naafate tokko achi ture. Innis guyyuma guyyaatti baatamee dhufee balbala miidhagaa isa jedhamu sana dura taa'ee warra mana qulqullummaa dhaqan irraa horii hin kadhata ture. Namichis Phexrosii fi Yohaannis mana qulqullummaatti ol lixuudhaaf akka dhufan argee horii isaan hin kadhate. Phexrosii fi Yohaannis ijaan isa qabanii Phexros immoo nu ilaali jedheeni. Yommus isaan waan isaa biraa waan argatu se'ee isaanii keessa in ilaale. Phexros garuu ani meetii fi warqee hin qabu, waanan qabu garuu siifin kenna. Maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naaziriitiin ka'ii adeemi jedheen. Haaleluyyaa. Sagalee kana dhaabadhee waaqayyoon kadhadha. Ilaa yaa waaqayyo gooftaa sin kadhadha. Uumaa waaqaaf lafa barii ganama kanaa kan kun nu laatte maqaan kee eebbifamu. Warri sin gargaaramne waan isin eegamne warri sin baatamne kinoo fuula kee dura jirra maqaa Yesuusin ulfinni siif haa ta'u. Warri laaqee cubbootiif gidiraa keessatti hungulaalamaa yeroodhaa gara yerootti lafatti nu barbaanneef lafatti nu yaadnetti argamne cubboo hojjetaa oollu kinoo yaa waaqayyo amma ganama kana araarri kee nuuf haa ta'u. Sagalee kee nu barsiisi nutti haasa'e. Humna hafuura qulqulluu keenya wajjin haa ta'u. Karaa keenya bara keenyatti to'adhu. Hamaatti baratti ofitti nu laatin nuti gadi jennaa nu barsiisi. Galgala ilaa barii ganamaa kan amma yaa waaqayyo waan fayyisuu qabdu, waan diiguu qabdu, waan ijaaruu qabdu, waan dhaabuu qabdu dhaabuun fedha kee haa ta'u. Ilaa yaa waaqayyo gooftaa ammayyuu cabni ijoollee kee haa wallaanamu. Gaafin deebii dhabe deebii haa argatu. Harki waaqayyo na bira hin geenye kan jedhaniif ganamni kun ganama wallaansaa haa ta'u. Humni fayyisuu keenya guddoo haa socho'u. Harka gargaarsa keenya wajjin ta'e. Waan yaadde, waan akeekte, waan yaa waaqayyo ofii keetti raawwachuu barbaadne gidduutti raawwadhu. Maqaan kee haa eebbifamu. Finni guutuun kabajni guutuu siif haa ta'u. Maqaa Yesuusin ameen. Egaa maatii waaqayyo gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Kaleessa na yaaladha tajaajilaan tokko maal ta'uu qaba waan jedhuun qabxii 5 tokko dhaabbadhee mafurri waaqayyo na gargaara dubbadhee eeggadda yookaan guyyaa jalqabaatiifis akkasumatti amma mafurri waaqayyo na gargaare dubbataan ture yookaan barsiisan ture. Har'a immoo lallaba gabaabaa tokkoon isiniif sagalee waaqayyo gabaabaa miti. Numatu gabaabsee lallaba malee ijaa yeroo qabnuuf yookaan immoo daqiiqa qabnutti fayyadamne malee sagalee waaqayyo dheeraadha lallabameen dhumu. Otoo guyyaa fi halkan iyyuu lallabamee waan dhumu miti bira sin gaamu. Yesuus gooftaa. Mata dureen ganama kanaa yeroo waaqayyo siigaa jedheen dubbadha. Yeroon waaqayyo siigaa. Maalidha yeroon? Yeroo jechuun yeroon lama qasagan nama buusaa. Yeroon ija nama gojjisa nama biraas nama nambisa. Amma yeroon ga'utti balballi cufamee nama rakkisa. Amma yeroon ga'utti kan nama hin geenyes kan nama ga'u hundumtuu haala kee ilaalee jireenya kee ilaalee sirraa godha. Karaa sirraa jallifata. Namichi kun dhaloota isaatiin kaasee naafaadha sagalee waaqayyo. Guyyaa keessaan jedhu dhaloota isaatiin kaasee naafaadha. Ganama yoo bahu harka namaan baatamee achi dhaqaa. Galgala yoo galu harka namaan baatamee gala. Namichi kun maal hin taane of danda'uu hin qabnu. Of hin danda'u jechuudha. Hirkattummaatti jiraata. Namatu baatee gashaa, namatu baatee baasa. Ganama kana maqaa Yesuusin of dandeessa. Harka namaa kan hedduu, gara namaa ilaaltee kan dhabde. Faarsa 34 lakkoofsi 5 akkas jedha.
gara isaa ilaalaa fuulli keessa yaa'ifuu deebitanii qaaniidhaan lafa in ilaaltanidha. Qobsaaf irra gaafa dubbistan. Namni gara namaa ilaaluun qaana, namni gara namaa eegu hin salphata, namni gara namaa eegu hin kufa, namni waaqayyoon eegu garuu lafaa ka'a, namni waaqayyoon ilaalu garuu hin badu, baddu baasan ba'u. Humni isaa fokkisaan ta'u, jireenyi isaa caban ta'u. Waaqayyo gooftaan macaa warra isaaf gadi jedhaniif, warra isa dhaabbatanii eeganiif biiftuu ulfinaa qaba. Haalelluuya. Egaati namichi kun naafadha. Manni qulqullummaa kun duran jiru yoo jettan jira. Phexros isaan jalqaba dhagaan turre yoo jettan dhaqaa turaniiru. Maaf jalqaban fayyii yoo jettan yeroo waaqayyotu hin ga'iniif. Ati kan rakkattu yookiin immoo kan dhibbattu yeroon waaqayyo waan siif hin ga'iniif hamma yeroon ga'utti rakkatta, amma yeroon ga'utti hin boossu, amma yeroon ga'utti jireenyi kee dukkana ta'a, amma yeroon ga'utti sitti hin dukkana siif fuudhisuu danda'a. Yemisiraach ganamni kun ganama keeti. Maradi goolabaaniyaa. Shinii akkuma sagalee kana dhaggeeffattaniin yeroo ganamni kun ganama kooti jedha afarratti raajaa. Waaqayyo arraba keessan duukaa jira, arraba keenyarra abootu jira. Waan nuti dubbannutu nurratti ta'a, waan nuti dubbannutu nu dhaala. Waaqayyo ganama ilaa gaaf tokko Abrahaamii akkas jedha Waaqayyo. Seera uumamaa boqonnaa 25 irratti yaa Abrahaamii boqonnaa 15 jechuudha. Yaa Abrahaamii oonnaan ani gaachana keete hin sodaatin ittiin jedhe. Yaa Abrahaam hin sodaatini jedhe. Abrahaam maal sodaate beektuu? Kakuu dhageera. Waan baay'ee waaqayyotti dubbateera. Waan baay'ee waaqayyo jedheeran. Wanta Abrahaam durstoolota tokkotu jira. Inni immoo maadha yoo jettan hojjetaa mana isaa lammii biyya Alaazir lammii biyya Damaasqoo yookaan immoo Alaazir kan jedhamu tochi jira. Silaa dhalaan qabu kan dhaalu isa jedhe sodaate. Ganama kana argaan shi qaba. Inatti sodaate sinnaalu. Dhukkuma sodaatte sinnaalu sin jedha waaqayyo. Haala keessa jirtu sodaatte sinnaalu sin jedha waaqayyo. Waaqayyo ganama kana waan si dhaalee bara baay'ee si dhaalee yeroodhaaf sitti fakkaata malee hin dhaalamtu sin jedha gooftaan kee. Haalelluuya. Haalli bitaa keessanitti gale furguuggee fi murxuxxoo baay'ee keessa kan jirtan hin dhaalamtu sin jedha Waaqayyo. Yeroodhaaf gaafa dukkanni sitti baay'atu, yeroodhaaf lolli gaafa sitti baay'atu, waan sii bari'u sitti hin fakkaatu, waan qabattu dhabda, bitaa sitti gala, waan dubbattu dhabda. Kuni maalidhaa? Yeroo Waaqayyooti. Fakkeenyaaf lallabni boqonnaan 3 wanti hundumtuu yeroo qabaadha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamaa ta'u. Wanti hundumtuu yeroo qabaadha. Yeroo isaatti malee waan ta'u. Ganamni kun immoo ganama keessanaa ta'u. Ameen, ameen, ameen. Wanti hundumtuu yeroo qaba. Mana ijaaruu yeroo qaba. Diiguu yeroo qaba. Nyaachuu yeroo qaba. Dhabuun yeroo qaba. Gadduu yeroo qaba. Kolfuun yeroo qaba. Wanti hundumtuu yeroo qaba. Kanaaf keessumaatii xinnaattu malee hin kabajamtu, rakkattu malee isa rakkateef hin beektu, beeloftu malee isa beelaaf hin beektu. Ameen, ameen. Ganama kana yeroon kun sa'aatiin kun daqiiqaan kun kan keessanaa ta'u maqaa Yesuus. Kanaaf namichi kun egaa naafaa mana qulqullummaa dura ta'a. Maal kadhachuu? Horii kadhachuu. Nama warroota kadhatan hin beektu waan ta'eef egaa. Phexros isaan jalqaba dhaqaan turre yoo jettan dhaqaa tureera. Garuu yerootu hin ga'iniif. Yohaannis isaan dhaqaa turaniiru. Manni qulqullummaa kun jalqaba hin jiru jira. Namichi kun guyyaa isaa tokkon immoo yeroo isaatti hin ga'e. Dhukkubsachaa kan jirtu, rakkataa kan jirtu, amma yeroon gootu nuti si rakkisa. Yeroon gaafa ga'u garuu dukkana keettu ifa. Yeroon gaafa ga'u garuu lafaa kaatee deemta. Yeroon gaafa ga'u hidhaa keettu hiikama. Yeroon gaafa ga'u iddoo jirtu sochii jalqabda. Ganama kana Waaqayyo waan natti ulfaate baanatti ta'e jettu irratti sii dhufee seenaa kee jijjiiruu haa jalqabu. Adlivaana katiyaa zoobaraatiyaa veeniyaa. Lora bashita venama kati livania sura bashele vidabradia. Ganamni kun ganama keessan. Yeroon kun yeroo keessan. Ilaa obboleessa Waaqayyo kakuu siin galle sii galeera.
sagalee raajidhaa keessattaa eelshii raajameera garuu yeroo isaatti malee waan ta'u midhaan daa'imtii dhalatte akkuma dhalatteen fiigichaan jalqabdu obboloota koo isa jalqabaa garagalti argitaniittu yoo ta'e mucaa daa'imaa isa lammaffaa garaan lo'uu jalqabdi isa sadaffaa daandiidhaan deemti isa arfaffaa irratti kaatee deemuudhaaf sochii jalqabdi shanaffaa irratti fiigicha jalqabdi kaatee akkasiidha jireenyi kiristaanummaa akkasiidha hin dadhabin hafuurri si harka jiru hin dadhabin ayyaanni waaqayyo sitti kennu hin qabbanaa malee sirraa hin badu hin qabbaneessin of harkatti abdii godhadhu hiyyeellayin haala keessa jirtu laaltee rakkina keessa jirtu laaltee hiyyeellayin Kiristoos siif ibsaa kenna egaa sagalee waaqayyo maddoon dubbataa jiru ergamoota boqonnaa 3 kana irratti namicha dhaloota isaatiin kaasee naafatee tokko harka namaan baatamee gala harka namaan baatamee gadi baa of dandeesse ganama kan namni amanu yoo jiraate ganamni kun ganamanitti of dandee lafaa ka'uudha innillee dhaggeeffadhaa hiriyoota koo kan obboloota koo hangafoota koo kan taatanis naafummaani namichi kun miila qabuudha miti sagalee waaqayyo akka gangoof gangee kanatti immoo yoo mul'anni kee hiika dhabe yoo jireenyi kee hiika dhabe yoo abjuun kee hiika dhabe naafummaa jedhama mul'anni kan qabne naafa Yesuus jiraata wanti isin beekuu qabdan yookaan immoo wanti isin ilaalu tokko ilaalu qabdanii karoorsitee karoorri kee galma ga'uu dadhabe hojjettee bira geessoo dadhabde abjootta abjuun koo dhugamuu yoo dadhabe naafaati naafa jechuun harka dhabuu duwwaa miti agartuu dhabuu duwwaa miti miila dhabuu duwwaa miti meeshaalee yookaan immoo qaamolee miilaa keenya keessa tokko hir'ateedhaa fi wanti naafa nu godhu tokko iyyuu hin jiru waaqayyo naafummaa sammuu isinirraa haa kaasu namni gaafa sammuutti naafatu namni hiyyummaa sammuu gaafa qabu booddetti hafaadha sammuutti laatamtee jennaan falli kamiyyuutu jiraate kan sirreessu tokko iyyuu hin jiru waaqayyo ganama kana farqaa isin haa baasu haleluuyaa ulfinni kan waaqayyo gooftaa maccaa ta'u kanaaf obboloota koo ganamni kun ganama kooti ganama keeti naafummaa jechuun waan baay'eetu jira gaa'illi kee itti galteetti boqochuu dadhabde yoo ta'e naafadha meeqaa keessattu karoorse karoorri keessan naafate meeqaa keessatti abjuu keessan naafate har'a ganama kana waaqayyo gooftaa maccaa yeroon koo sinii ga'a abjuun keessan naafummaa irraa hiikama mul'anni keessan naafate hin fayyaa gaalli kee naafate hin fayyaa jireenyi kee naafate hin fayyaa iddoo jirturraa kaatee deemsa jalqabda sin jedha waaqayyo haleluuyaa kana naafummaa aggaamtee qabachuu dadhabde yoo ta'e yaaddee bira ga'uu dadhabde yoo ta'e naafadhaati naafummaan miila dhawuu duwwaatti furtinaasin Yesuus bara baraan gooftaa kanaafi lalabada kasya ratol pena mashala rabada nama kanaaf obboloota koo waaqayyo ganama kana yeroon koo isinii gaa isiniin jedha yeroo waaqayyo isinii gee jennaan waan itti hidhamtanii jirtan isinirraa hiika waaqayyo egaa kanaan booddeedha waaree galgala yookaan sa'aatii 9 irratti Phexros fi Yohaannis gara mana qulqullummaatti ol deemu turaniidha kara geessanii ol deemu turani akka isaan nufaa jira fagootti arge namichi maal eegata horii eeggata gaa nan kaatti abjuun qabu namichi nan fayyaatti abjuun qabu namichi garuu waaqayyo isa fayyisuu barbaade yeroo namichaa geera
guyyichi guyyaa isaati ganamni kun immoo ganama kan kee haa ta'u sa'aatiin kun sa'aatii kan kee haa ta'u sa'aatiitti sagalee kana gurri keetti dhaga'u irraa ka'ee sa'aatiitti sagalee kana dhaggeeffattu irraa kan ka'ee naafummaati qabdu irraa waaqayyo kee shaadhisu mul'ata kee jireenya kee abjuu kee sanaafate waaqayyo kee sifaadhisu namichi gaafa isaan argu ijaan qabee sanaan booddee Phexros as nu ilaalitti jedheera beetu hamma yeroon gootu hundumtuu kan naman keenya gufuu karaarraa beektu miila namaa rukuttu akkas amma yeroon gootu hin jibbamta hin hiixamta hin arraffamta wallaansoo jira rakkinni jira waan baay'eetu jira yoo ilaalamne waan bor dhugaa baatu hin qabdu waan ta'eef waaqayyo arras qoree si ilaalasi amma xinnaattee kabajamtaa amma gatamtee barbaadamta gaafa yeroo waaqayyoo si ga'u naafummaa namoonni itti si beekantu sirraa hiikkata namicha kana karaa guddaarra mana qulqullummaa fuuldura ta'a waldaa kiristaanatti namni akkitti hin beekne hin jiru yeroo waaqayyo gaafa ga'u garuu ka'ee adeemuu jalqaba ati sarara ganama kan maqaa fi lafa iddoo namoonni itti si beekan sana waaqayyo kee gadhiisaa waa'een kee namatti gaafii ta'uu jalqaba waa'een kee ofii keetti gaafii ta'uu jalqaba waa'een kee suma mataa keetti gaafii ta'uu jalqaba of dinqisiifatta of raajeffatta abjuu sitti ta'a haleluuyaa nama amanee sagalee kana dhagaa jiruuf maqaa Yesuusin irratti haa ta'u maglora di cabana shelavana da sebradia kanaaf ganamni kun ganama keeti sanaan booddee ija keessanuu ijaan qabee gara keenya ilaalitti hin jedhe eenyuun Phexrositti hin jedhe namichi waa argata see gara isaanii ilaal maal argata see horiin argadha see birriin argadha see beektu jara keenya namni gaafa tokko dhukkubsate yoo amma nama nafsu birri nama dhiisa hariyaan nama dhiisa namichi kun waggaaf dhaloota isaatiin kaase jedha teolojiin akka jedhutti waggoota 40 ol jedha Yesuus gooftaan waaqayyo waan guyyoota baay'ee guyyaatti darbeera jettu waan itti baritu sokkeera jettu waan guyyoota lakkoofsiseera jettu waan baraaf guyyootatti lakkaameera jettu ganamni kun inni siif dhuma anaaf jalqaba sin jedha waaqayyo inni dhalootaaf dhuma inni biyyaaf dhuma siif jalqaba sin jedha waaqayyo ameen 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 maqaa Yesuus isin irratti haa ta'u Yesuus gooftaan kanaaf obboloota koo waaqayyo ganama kana yeroon kun kan keessa sin hin jedha dureen koo yeroo waaqayyo si gaara namni yeroo si gargaara idduma isaatti si deebisuu danda'a yeroo barsi qaba si gata si bira darbuu danda'a gargaarsi namaa yeroodha kan waaqayyo amma bara baraatti daansi waaqayyo sirraa hin dhabamu Yesuus gooftaan kanaaf waaqayyo galgala kana barii ganamaa kana waaqayyo yeroon kun kan keessan isin hin jedhe waan keessa jirtan itti butamtanii akka baatanii hidhaa isin keessa jirtan kuttanii akka baatanii mul'ata keessan hafa ta'e hiikee gaddisuudhaaf abjuu keessan hafa ta'e hiikee gaddisuudhaaf jireenya keessan hafa ta'e hiikee gaddisuudhaaf yeroon kun kan keeti isin jechaadha yeroo waaqayyo si ga'e hamma yeroo waaqayyo gotti waan baay'ee dhaga ameen 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 warra amananii sagalee kana dhagaa jiraniif humna du'aa qabu Yesuus Kiristoosin
inni cufaadha jedhan banameefi inni fagoodha jedhan itti dhiyaatee inni barbaadanii mana argameefi maqaa Yesuus Kiristoosin harka keessan galuu haa jalqabu. Humna du'aa ka'uu Yesuusin sinirratti ta'eera kun. Ameen ameen. Shanaan booddee namichi waan horii argatu waan fakkaatee fi Phexros akkasittiin jedhe. Nuti warqeef meetiin qabnu garuu waan qabnu siilaanna. Maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin ka'iitii adeemittiin jedhe. Yommuu isaan harka isaa mirgaa qabanii gulubii isaa hin jabaate gulubii ishee jedhamtu miila keenya gajjallaa irratti ishee qoronjoo ishee tokko taana jechuudha. Gulubii isaa hin jabaate. Hin jabaate. Gaafa yeroo Waaqayyoo sii ga'u waan bara lakkoofsisee guyyoota lakkoofsitu siif hiikamu. Deemsa sii jalqaba. Waan sii xumuramuu didee kun anaaf hin danda'amu waan jettutu Waaqayyo immoo naaf danda'ama siin. Fakkeenyaaf yaa dhaggeeffadha. Yeroo Waaqayyo gaafa sii ga'u karaatti dhufuun gara kee hin beektu. Karaatti Waaqayyo gara kee. Karaatti Waaqayyo sii hiiku. Yeroo isaatti immoo malee hin dhufu. Yeroo isaatti malee immoo sin gargaara. Gulubii isaa hin jabaate. Fayyuun namichaa namoota baay'eetti gaafii ta'e. Balbala irratti beekan. Hundumtuu achitti beeka waan ta'eef gaafame Waaqayyo lafaa si kaasu inni sin beeknes inni si beeku siif iyyaafachuu jalqaba. Barana barii ganamaa kanarraa kaasee waa'ee kee wal iyyaafachuu jalqaba. Waa'ee kee wal gaafachuu jalqaba. Ishee lamoo ishee miti. Haalelluuyi. Shirrattaa ta'u maqaa gooftaa Yesuusin. Barana sumatu galateeffannaaf qobbaa. Barana sumatu dhuga baatiif qobbaa. Waaqayyo warra galataa si godha. Waa'ee namichaa namoota baay'eetti gaafii ta'e kaleessa dheengada balbalarratti beekan namichi mana qulqullummaatti tollite. Burraaquu jalqaba. Waaqeffachuu jalqaba. Haalelluuyaa. Yesuus bara baraan goofta. Gaafa yeroo Waaqayyoo si ga'u iddootti namoonni si beekessanii si kaasa Waaqayyo. Mul'ata keessa naafata sirraa hiika Waaqayyo. Hidhaa keessa sirraa hiika Waaqayyo. Amma yeroo Waaqayyo ga'utti garuu wanti hundumtuu cufamaa. Ameen ameen ameen. Yeroo Waaqayyo natti darbee guyyaa isaatti ture hin bubbulee wayyoo kan jettu inni siif dhumaanaaf jalqabadha Waaqayyo ganama kan. Inni siif dadhabame naaf hin danda'amu sin jedha Waaqayyo ganama kan. Ammayyuu dhaabbadhu eegi goofticha. Sagalee kana akkuma dhageessu ganama kana Waaqayyo waan sitti gurra kee irratti tasaasu miiseejii diina sana sirraa kuta gooftichi. Niitorkiin diina sirraa gargar cita. Ameen 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 ameen. Lora saka vida bradi jana mola daka bana masabra di vena livenia. Sirraa gargar cita anje miiseejiin diina niitorkiin diina inni si adeetu inni si adamsu gargar sirraa kuta Waaqayyo. Ameen ameen ameen. Kanaafi Waaqayyo ganama kanaaf hidhaa kee hiikee gasiidheessa. Gaafii keetiif furmaata laata. Jireenya kee duukaa ta'a. Wallaansoo kee sirraa xumura. Lafatti kuftee si kaasa. Warra amananiif ta'eera sagaleen kun. Lukaas boqonnaan tokko lakkoofsa tokko irratti gaafa dubbistanii amma yeroo Waaqayyo ga'utti namni Waaqayyo Zakkaariyaas dhaabatee dhuma hojii Waaqayyo hojjeta. Elizaabeetis achuma dhaabbattee hojii Waaqayyo hojjette. Namoonni baay'een gaafa halitti hamatu hojii Waaqayyoo dhiisan lakki ishenitti fufuma dhaabadhu hojjedhu. Lallabuun ni isin kadhachuun ni isin. Kaleessa dhangada kadhatteetta marshii godha isin jedhamitti haalli itti fufii kadhadhu. Diingata sii dhufa Waaqayyo. Na duree kaleessaa Yesuusin dhufa dhee lallaba na yaadadha. Yesuusin dhufa jedhee lallabe. Ammayyuu hin dhufa Yesuus. Akkaataan itti Yesuus dhufu hin beekamu. Akkaataan itti Yesuus gara kee dhufu hin beekamu. Qoramtee ilaalamuun kee si ilaaluun kee Waaqayyo si dhiisuuf otoo hin taane si gatuuf otoo hin taane si madaaluudhaaf.
warqeen namoonni qubatti mormatti diratanii deeman kun biyyoo keessaa kaatee miicamtee abidda kee galtee abidda keessaa baatee burruusan tumamtee warqee taatee ani gatii guddaan qaba koottan abitaa ati qorumsa qoramtee ilaalamtee sanaan booddee gatiin sitti godhamee dhaloonni si barbaadu furmaata. Ameen ameen. Humna du'aa ka'uu Yesuus isin irratti haa ta'u.